Waaqarraatiin beeku gubbaa marraa firiijiin bee kana nade. Tole gaggabaabsaa saatillaa kan argaa jira. Anuu duudhaa citeenas ta'aranii. Maqaan keenya Maqaan koo Jiraataa. jiraata. Jiraata eenyu? Tasammaa. Okay. Umuriin kee? Umuriin koo 30. Umurii 30. Wayyoo. Tolee maal taate? Maal hoggamaa seetanaan dadhabee man. Ganama barii utuu laxxee rafaaru beekon sa'aatiin akka dhiyoon sokke. Ganamatuun bariidhaan fiigee wayyaa fadhee kee qabattoo mani dadhaadha. Manni koo immoo giraawundiidha. Kondominiyeemii jalan galan. Tole. Innaa qabattoo magoonni dadhana. Qabattoo koo ture dhaadhee maalu. Waaqarraatiin beeku gubbaa marraa firiijiin bee kana nade. Maal jechuudha akkam? Maalin beekan bakka akka bu'aaratee bakka akka firiijii buu jalqabe ta'ee naa galuu deemaaf. Asuma irra nadhee bakka sa'aatii sanatti nan gaggabe ofin beekun bakka sa'aatii sana. Okay, amma kan si miidhame naannoo kana jechuudha. Maarree. Akkam namni yaala si godhe moo situ hidhate wanta kana? Kana namatu naa hidhe gaa akkamittiin ni dadhan. Tole si ilaala. X-ray ka'uu sababii qabuu fi waan si barreessuun qaba. Gara lakkoofsa 18 deemtee isaan kanaa sooftaa jechuudha. Maqaan keenya Enook. Enook. Enook eenyu? Fufa. Fufa. Maalo doktor maqaan koo maal si godha? Umurii kun deebii tor. Okay. Maal taate akkam Doktaraadha. Arraba jireenya koo keessatti akka irraa wanta irraa na mudate hin beeku. Isuma na qarfu. Dubartii tokko wajjin jira. Akka ishee abbaa manaa qabdu beeka garuu immoo abbaa manaa kun jirutti kana nama. Galgalatuma wajjin qabannu nan bulee. Bulee bakka kolokkolee. Barii ganamaan abbaan manaa dhufee barii gaanii osoo kulee qabu wajjin bulee namni. Waan biraa goone garuu wajjin bulee. Tole ishee Wajjin bullee abbaan manaa dhufee baarri gaaban humna ajjeesanii firiijii keessa fixee dafee fiigaa dhaqe. Dhaqaalina koo kana daddabee firiijii keessa galee maalan godhare. Sabooddee du'eera. Abbaan manaa mana keessa na barbaada akkan firiijii keessa jiru baree fakkaata. Firiijii wajjin gadda darbate karaa maskooti. Tidhii karaa barrii ta'e gadda darbate. firiijii wajjin gadda darbate. Ammayyuu too akkanaaf heetu baree ajjeesa baqa. Eeran. Okay, daqiiqaa amma firiijii keessa turte. Beera doktara. Anoombe. Ilaa ganamaan nan wanti na mudate hin beekne na mudate. Okay, qaamuma guutuudhaan keessa galte jechuudha. Tokkoon kun manni gubbaadha. Kondominiyeemiidha namni namicha. Sadaffaarraa ganna darbate. Baay'ee didallaa isa jiru. Gara lakkoofsa 8 irratti lakkoofsa 16 maal irra immoo kiisii wal fakkaataa dhufe. Inni silaa firiijii jedha. Inni kunis firiijii. Wanti kun walitti hidhamiinsa dhabu. Dabareen itti aanu ol seenii. Okay, burraaqa gammadaadha. Tolee maal taatan akkamis nu godha? Ida doktor, ani hojiin koo waardiyyaadha. Kanaan booda iddoo hojii buleetanii ganama manatti galaa. Tole. Manni koo immoo kondominiyeemiirra. Kondominiyeemii? Kondominiyeemiirradha manni koo. Kanaan booddee gaafa gaduu mana bukkee mana koo banatu gadee gaafa akka ta'e sagalee dhiiraa wayii dhagee. Wayyoo. Tole. Sagalee dhiiraa wayii dhagee nan shakke. Tole. Shakkeen qeessee gaafan mana banu waa tokko jiru. Asii ilaali achi ilaali waa tokko jiru.
Wayyoo. Kanaan booda wanti ajaa'iboo naaf haadha manaa koo duwwaadha immoo ijoolleen qaba. Tole. Kanaan booda shakkeenini manyitaa sida sagalee dhiiraa dhageera. Shakkeen manyitaa keenya gaafan akkas banadhu ilaalu. Haati manaa koo qullaashe sireera ciise. Wanti na jira. Tole gaggabaabsaa saaxilaa kanaa gaariidha. Anuu duudhaa citeenas ta'aranii. Tole. Kanaan booda qullaa ciistii arge. Nan shakkeema. Shakkeenini mana keessa natti gate akkas ilaalee maal jedhe gaafan ilaalu. Karaa maskootii gaafan akkas gadi jedhee ilaalu namittiin tokko qabattoo ilaa akka kanatti qabattoo ishee gochaa akkasiin sirreeffachaa gara giraawundii jalaa jechuudha. Akkas baati. Nan haadhe haadha manaa koo wajjin ciiste kun hidheen haadhee akkas firiijii tokko jira. Firiijii cuman akkasitti qabee gaafan irratti gadhiisu ilaasuma waa qaddate. Gaafuma fuudhee karaa maskootii irratti gadhiisu asuma waa qaxaxaxaxax jedhee kana booda dhaabachuu nan dadhabee kunoo diindeef. Kan keessi firiijii jechuudha. Firiijii moo maa jettani? Ayi garra firiijii hojii ol qabata nama isin hojii nama sadaffaanatti fakkaata kan keessi kanaan qabamee jiru. Haala yaa nutti ergamte qaba. Waanuma fedhee fuu yaalamtu isin. Tole. Waraqaa kana isin barreessaa gara kutaa yaalitti achi nu darba.